ሊግ ጋር የተሰጠው መግለጫ ተቀባይነት የለው። ይህ ድርጅት በማን እንደሚዘውር ይታወቃል። የበይነ መረብ ስብሰባውን እኔ የመከታተል እድል ነበረኝ። oduu keenya jalqabaatiin xiyyaarri Itoophiyaa yeroo qubatutti gommaan isaa dhahuun lafatti kufee jedhame. Xiyyaara kana keessatti maaltu miidhame, akkamitti balaan kun dhaqqabe, gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isa itti aanuun Itoophiyaan walii galtee Somaaliilaand waliin goote hanga addaan kuttutti Soomaaliyaan Itoophiyaa waliin hin mari'attuu jedhan ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa. Dhimma kana irrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu keenya isa itti aanuun Mike Hammer wal dhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti adeemaa jiru karaa mariitiin akka furamuuf hooggantoota biyyoota lamaanii dubbisuuf baha Afrikaatti imalanii jedhame. Gama biraatiin ammoo Mike Hammer rakkoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisuun marii marsaa sadaffaa WBO fi mootummaa gidduutti akka jalqabuuf mootummaa Itoophiyaa dubbisuufis jedhameera. Kanas gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akka mul'atan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya galgala kana ijoo isaa dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin Soomaaliyaan hanga walii galteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand addaan citutti Itoophiyaa waliin hin mari'adhuu jette. Itoophiyaan walii galtee wal hubannoo Somaaliilaand waliin waliif mallatteessite hanga kaastee tokkummaa daangaa Soomaaliyaa hin mirkaneessinetti ijaarsummaa Finfinnee waliin taasifamuuf bakka akka hin qabne Soomaaliyaan beeksifteetti. Soomaaliyaan ejjennoo ishee kana kan ibsatte manni maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa walga'ii gaggeesseen booda biyyoonni lamaan marii hiika qabeessa ta'e gochuudhaan rakkoo qaban akka furatan gaafachuu hordofeeti. Itoophiyaa fi Somaaliilaand walii galtee wal hubannoo ammajjii 2024 waliif mallatteessaniin Itoophiyaan kan akka biyya of dandeessetti of ilaaltu Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu fi akkasumas ammoo Somaaliilaand gama isheetiin Itoophiyaadhaaf ulaa galaanaa akka kennitu beeksisuun kan yaadatamudha. Kunis ammoo kan waliif galame guyyaa 18 dura jechuudha. Somaaliilaand akka kutaalee biyya ishee taatetti kan yaaddu mootummaan Soomaaliyaa waliigalticha cimsee mormuudhaan mootummaan Itoophiyaa gocha isaarraa akka of qusatus gaafachaa tureera. Gochi Itoophiyaan raawwachaa jirtu kun gocha walabummaa biyya kiyyaa cabsuudha jechuun Soomaaliyaan deddeebi'iin mootummaa Itoophiyaa himachuu irratti argamti. Manni maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa erga Itoophiyaa fi kutaan bulchiinsa kaaba Soomaaliyaa Somaaliilaand walii galtee wal hubannoo mallatteessanii booda muddamni Finfinnee fi Mogadishoo gidduutti dhalate akka isa yaaddeesse beeksiseera. Manni marichaa marii gaggeesseen booda ibsa baase kanaan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa dabalatee birmadummaan, tokkummaan daangaa fi bilisummaan biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa ta'anii akka eeggamuuf kutannoo fi deeggarsa cimaa akka qabus beeksiseera. Iddoo bakka buutonni Itoophiyaa fi Soomaaliyaa argamanitti marii isaa kan geesse manni maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa kun biyyoonni lamaan jechaa fi gocha muddamaa dhalate kana daran hammeessanirraa akka of qusatanis gaafateera. Manni marichaa ibsa baaseen Itoophiyaa fi Soomaaliyaan rakkoo jiru karaa nagaatiin furuudhaaf marii hiika qabu akka taasisan gaafateera. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo biyyoota lamaan gidduutti marii akka jalqabaniif dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faki Mahammadis gaafataniiru. Haa ta'u malee immoo Soomaaliyaan ibsa irraa baafteen manni maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa PSC'n biyyoota miseensa isaa ta'an birmadummaa fi tokkummaa daangaa isaanii mirkaneessuu isaa akka fudhatu ibsu isaa Soomaaliyaan galateeffateera. Itoophiyaan kutaa bulchiinsa Soomaaliyaa Somaaliilaand waliin waliigaltee wal hubannoo seeraan ala ta'e yeroo mallatteessitu birmadummaa fi tokkummaan daangaa Soomaaliyaa cabeera jechuun seerri gamtichaas cabuu isaa ibsiteetti Soomaaliyaan. Soomaaliyaan garuu gama isheetiin seera kabajamaa gamtaa Afrikaa hin cabsine jechuun yakka kan raawwate Itoophiyaadha jechuun ejjennoo isii ifatti ibsiteetti. Kanaas ta'ee sana Soomaaliyaan hanga waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliif mallatteessite diigamee fi faca'utti Itoophiyaa waliin hin mari'adhu jechuu barbaaddeeti. Oduu keenya isa biraatiin
Ibsi liigiin Arabaa guyyaa kaleessaa baasee fudhatama kan hin qabne Itoophiyaan cimsitee kan mormituudha jedhan Dr. Ambassador Mallas Alam. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambassador Mallas Alam guyyaa har'aa miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin ibsi guyyaa kaleessaa liigiin Arabaa baasee fudhatama kan hin qabne ta'uu fi Itoophiyaan cimsitee kan mormitu ta'uu ibsaniiru. Afrikaanonni rakkoo mataa isaanii hiikuudhaaf ga'umsa guddaa qabu jedhan Ambassador Mallas Alam. Liigii Arabaa dhimma Afrikaa keessa waan isa galchu hin qabu kan jedhan ambasaadarri kun, kanaaf liigiin Arabaa ibsi inni guyyaa kaleessaa Itoophiyaa irratti baase waanuma tokko miizaana kan hin kaafnedha jedhaniiru. ከአረብ ሊግ ጋር የተሰጠው መግለጫ ተቀባይነት የለውም። ይህ ድርጅት በማን እንደሚዘውር ይታወቃል። የበይነመረብ ስብሰባውን እኔ የመከታተል እድል ነበረኝ። የወጣው መግለጫ ተቋሙንም አባላት አገራቱንም የሚመጥን አይደለም። የማን ድርጅት እንደሆነ ይታወቃል። ከምንም በላይ ደግሞ ለአፍሪካውያን ንቀት ነው። አፍሪካውያን የራሳቸውን ችግር የመፍታት ብቃቱ አላቸው፣ በተግባር አሳይተዋል። ስለዚህ ለአፍሪካውያን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን እሳቤ የሚያጣጥል ነው፣ ተቀባይነት የለውም። Haluma wal fakkaatuun ministeera dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii ibsa dhimma kana ilaalchisuun laataniin Itoophiyaan naannichatti tasgabbii dhabsiisaa jirti jechuun dubbatan. Dhimma kana ilaalchisuun ambasaaddar Mallas Alam deebisaa kennaniin dubbiin Masrii irraa dhaga'amte dubbii itti gaafatamummaa hin qabnedha jedhaniiru ambasaaddar Mallas Alam. Gama biraatiin liigiin Arabaa guyyaa kaleessaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'ee hordofuun ibsa baaseen seera idil addunyaa Itoophiyaan cabsiteetti jechuun mootummaa Itoophiyaa balaaleeffateera. Isaan cinatti ammoo Soomaaliyaa akka deeggaru liigichi kun guyyaa kaleessaa ibsa baaseen kaasuun kan yaadatamudha. Ambasaaddar Mallas Alam dhimma kana ilaalchisuun dubbii dubbataniin liigiin Arabaa eenyuuf ergama eenyuun ergama kan jedhu tolchinee beeknaa jedhan. Oduu keenya isaa biraatiin gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan ta'an Maayik Hamar amajjii 17 hanga 24 2024 tti Ugaandaa Kaampaalaa fi Finfinneetti daawwannaa akka taasisan waajjirri ministeera dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Daawwannaa kanaan dhimma Itoophiyaa akkasumas ammoo Soomaaliyaa darbee Suudaan irratti akka mari'atan eerameera. Marii ariifachiisaa IGAD 42ffaa Ugaandaatti gaggeeffamu irratti argamuun hooggantoota biyyoota miseensa IGAD waliin dhimma waldhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumame akkasumas ammoo waraana Suudaan keessatti adeemaa jiru ilaalchisee marii bal'aa ni taasisaa jedhamee eegama. Oduudhuma kana wajjin wal qabateen marii ariifachiisaa IGAD Ugaandaatti har'a eegalamu irratti hirmaachuuf Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud kaleessa galgala Ugaandaa Kaampaalaa galaniiru. Ameerikaan waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffame hordofee waldhibdee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu guddachaa jiru karaa dippiloomaasiitiin hiikuudhaaf yaalii IGAD taasisu akka dinqisiifattus ibsa waajjirri ministeera dhimma alaa. Daangaa Soomaaliyaa bara 1960 daangeffameef beekamtii kan kennitu ta'uu Ameerikaan ibsuunis kan yaadatamudha. Maayik Hamar turtii Finfinneetti taasisaniinis dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti aangawoota biyyattii waliin akka mari'atanis ibsameera. Kana malees ammoo waldhibdee naannoolee Oromiyaatii fi Amaaraa keessatti adeemaa jiru ilaalchisuun mootummaa Itoophiyaa waliin Maayik Hamar ni mari'ata jedhamee eegama. Mariin marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka jalqabuufis dhiibbaa taasisuuf jedhamee eegama. Oduu keenya isaa itti aanuun xiyyaarri Itoophiyaa yeroo qubatutti rakkoo gommaa isaa mudateen daandii irraa goree jedhame. Xiyyaarri Itoophiyaa lakkoofsi balallii isaa ET-106 ta'ee magaalaa Finfinnee irraa ka'ee Maqalee buufata xiyyaaraa idil addunyaa Aluulaa Abbaa Naggaa erga dhaqqabee booda wayita qubatutti rakkoo gommaa isaa mudateen daandii balallii irraa maquu daandiin qilleensa Itoophiyaa fuula Facebook isaa irratti beeksiseera. Taatee kanaan imaltootaa fi hojjettoota xiyyaarichaa irra miidhaan gahe akka hin jirre dhaabbanni daandii qilleensa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa gubbatti qoodeera. Rakkoon xiyyaara kana mudate gommaan isaa dhohu akka ta'e aanga'oonnis mirkaneessaniiru.
Hooggantoota olaanoo Tigraay keessaa tokko kan ta'an Piroofeesar Kindeyaa Gabrahiwot fuula tiwutarii isaanii irratti akka himanitti imaltootarra miidhaan dhaqqabee hin jiru, garuu xiyyaarichi miidhameera jedhan. Akka TV'n Tigraay fuula feesbuukii isaa irratti barreessuun gabaasetti xiyyaarri kun Maqalee buufata xiyyaaraa idil addunyaa Alula Abbaa Naggaa kan qubate naannoo sa'aatii 8 ta'uu himeeti jira. Akka gabaasa TV kanaatti xiyyaarri kun yeroo qubatutti gommaa isaa rakkoo mudatus miidhaan dhaqqabee hin jiru jedheera TV'n Tigraay. Daandiin qilleensa Itoophiyaa sababa balaa sanaa akka qoratu ibsuun rakkoo mudate kanaaf imaltoota isaa dhiifamas gaafateera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu miidhaan namarraas ta'ee hojjettoota xiyyaaraarraa akka hin geenye ibseeti jira.